Raayii magaalaa Aksuumitti barattoonni dubaraa Musliima ta'an hijaaba uffachuu keenyaaf mana barumsaarraa dhorkamne jechuudhaan himachaa jiru. Manneen barnootaa magaalittii keessatti argaman dubartoonni hijaaba uffatanii mana barumsaa dhaquu akka hin dandeenye erga ibsanii as barattoonni murtee kana morman hidhamaniiru. BBC Tigiriinyaarraa Laayinsa Tsaggahaab dhimma kana ilaalchisuudhaan barattootaa fi barsiisota muraasa dubbistee turte. Manneen barnootaa magaalaa Aksuum keessatti argaman keessumaa manneen barnootaa mana barumsa sadarkaa lammaffaa Aksuum, Abrahaa Asbaa, Qadaamaawii Minilik akkasumas Kindeeyaa jedhaman barattoota dhorkaniiru. Barattoota manneen barnootaa kana keessatti baratan keessaa kanneen BBC'n dubbise kanaan dura hijaaba godhatanii mana barnootaa dhaqaa akka turan ibsuudhaan torban 3 darbanii as garuu mana barnootaarraa dhorkamuudha dubbatu. Akka seerri hijaaba hin godhatinaa jedhu baheen mana barumsaa addaan kuteera. Osoo hijaaba keessan hin baasin hin barattanii nuun jedhan. Amma mana barumsaatiin ala nu godhaniiru. Ani hanga har'aatti hijaaba kiyya baafadhee hin beeku. Yeroo hunda hijaaba kiyya godhadheen mana barumsaa deema. Asii deemaa yookiin poolisii isinitti waamnaa jedhamne. Isaan booda poolisii waamanii isaan kanadha hunda caalaa kan jeeqan jechuun nu baasan. Dheengadda isaan duras deemnee turre. Haa ta'u malee poolisoonni 4 karaa mana barumsaarra dhaabbataniiru. Akka nu hin argine jennee baqanne. BBC'n mana barumsa sadarkaa lammaffaa Qadaamaawii Minilik irraa kan dubbise barsiisaan Mabraatu Tsaggaayee jedhaman seerri kun amma hojiirra haa ooluyyuu malee duraanis tureeraa jedhu. Hagazii Somaaliyyuu sirra halluu ስለተባለ ነበር ተፈጠረ ሐዲስ ነገር የለም. Seerri hijaaba dhorku kun amma guutuu ta'ee hojiirra ooluu jalqabe malee wanti haaraan uumamee hin jiru. Qajeelfama gurmaa'ina manneen barnootaa maqaa jedhuun bara 2003 kan bahedha. Mana barumsaa seenuudhaaf kofiyyaan, shaarbii, hijaabnis hin barbaachisu jedha qajeelfamichi. Hanga waraanni jalqabutti hojiirra oolaa ture. Gidduutti dagatamee amma gara hojiitti hiikuutti deebi'amee waan haaraa fakkaate malee wanti haaraan jiraatee miti. حديث نجار مسيل واتسمبر تفعله حديث نجار يكونه. Magaalaa Aksuum keessatti qajeelfamni hijaaba dhorku bahee kanarratti maatiin barattootaan mari'anne irrattis walii akka hin galle jiraattuun magaalichaa akka taate aadde Najaat Abdulqaadir ni dubbatu. Dubartoonni bakka nu bu'an nuti filannee gara manneen barnoota kanneen deemanii maaloo dhiisaa jedhanii kadhataniiru. Yoo xinnaate foormii qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa yeroo guutan suurri ka'an seenaadhaaf waan ta'eef hijaaba godhatanii yaa ka'anii jennee turre. Isaamaafillee hayyamuu fi jennee gaafannee turre. Har'as ta'ee boru hin hayyamamu. Sagalee caalmadhaan dhimma kuffisameedha jechuudhaan nu cufan. Manneen barnootaa dhorkaa kana kaa'an keessaa Daayirektara mana barumsa sadarkaa lammaffaa Aksuum kan ta'e Siyyum Kaasaay gaaffiin hijaabaa kun amantaa biraa hordofee kan dhufe gocha kaayyoo siyaasaatii jechuudhaan gaafficha morman. Kaayyoo siyaasaa akkamii qabateera? Gaaffii jedhuuf garuu deebii kennuu hin dandeenye. Dursuu kan qabu qajeelfamichaadha. Dhimmi ka'aa jiru dhugaarraa kan fagaatedha. Gaaffiin hijaaba jedhu akka ka'u kan ta'eef akka hokkoraaf ka'umsa ta'uufidha malee naannawaa sana lafarra qabatamaan waan jiru kan agarsiisu miti. Maddi gaaffii kanaa kan biraadha. Dhiibban kan taasifamu oliiti. Dantaa siyaasatiif akka oolu barbaadameeti. Barattoonni BBC'n dubbise mirga amantaa keenyaa gaafachuu keenyaaf rakkoo fi hidhaaf saaxilamneerraa jedhu. Aadde Nurayyiin Muhammad intalli ishee mana barumsaatii qabamtee buufata poolisiitti hidhamuu ishee ibsite. Intalli ishee mana barumsaa yookiin immoo mana amantaa akka filattuuf itti himamuu dubbatti haati kun. Buufata poolisiitti barbaadamtuu jedhamnee deemne. Ijoolleen keessan seera mana barumsaa kabajanii yaa deebi'an yookiin ammoo gara masjiidaa haa deeman tokko haa filatan nuun jedhan. BBC'n dhimma kanarratti biiroo barnoota naannoo Tigraay fi biiroo dhimmoota Islaamaa Tigraay irraa deebii argachuudhaaf yaalee hin milkoofne. Haa ta'u malee biiroon dhimmoota Islaamaa Tigraay dhimma kanarratti kaleessa waaree booda beellamanni ibsa gaazexaaf kennuudhaaf ture haqameera. Kunis kan ta'eef hoogganaan biiroo barnootaa Dr. Kiros Guush gara biiroo dhimmoota Islaamaa xalaa qabatanii dhaquu isaaniitiin rakkoon har'arraa kaasee akka furamuuf waadaa seenuu isaaniitiif ta'uu BBC'n hubateera. Xalayaan maqaa Dr. Kirosiin ba'e kun haalli kanaan dura ture akka itti fufuu fi dhorkaan haaraan akka hin jiraanne kan ibsudha.
Haa ta'u malee har'a barattoonni manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa Aksum gara barnootaatti akka hin deebine dhorkamuu ragaan jiru ni mul'isa. Amantaan abbootii gadaa Oromoo miidhaan dubartootaa fi daa'imman irra ga'u yeroo kamiyyuu caala dabalee duudhaa sabichaa balleessaa waan jiruuf xiyyeeffannaa argachuu qaba jechuudhaan tumaalee haaraa tumuudhaan lallabe. Dhimma kana ilaalchisuudhaan maatii olaanaa abbaa gadaa Maccaa fi walitti qabaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo Warqinaa Tarreessaa dubbiseera. Ka'umsi isaa yeroo ammaa kana barmaatilee miidhaa geessisanii akkuma biyyaattis akka naannoo keenyaattis keessumaa daa'immanii fi dubartoota irratti dhiibbaa garaagaraatu raawwatamaa jira. Ajjeechaan raawwatamaa, ijoollee daa'imummaadhaan gudeeduu jira. Akkasumas daa'imummaan eegumsiisuutu jira. Butiin illee akkasumatti babal'atee gudeeddii garaagaraatu raawwachuu jira. Daa'ima humnaan ol hojjechiisuun miiri sammuu ishiitii akka tuqamu baatanii fa'aa ijoollee ittiin kadhachuu kanatu jira. Kana jechuun aadaa Oromoo keessa kan hin jirree fi sirna Oromoo keessatti kan balaaleffatamu baay'ee kan immoo nama qaanessu yeroo abbaan illee safuu wallaalee ilmoosaa gudeedutu mul'atee jira. Dhaloota duudhaa fi safuu Oromummaa gadi buuseef Oromoon yommuu inni tokko duudhaan tokko jallattu safuun gaafa bakkatti deebi'uu dadhabdu gaafa safuun jallattu tumaa mataa isaatii qaba. Oromoon bocee qocatee sirna gadaa keessa qaba. Namni aada malee hojjete waan biyya miidhu, waan safuu miidhu, waan sirna miidhu yoo argu seeratti baafata. Sanarraa ka'uudhaan barmaatilee miidhaa geessisanii miidhaa daa'immanii fi miidhaa dubartootaa kana hambisuudhaaf akka Oromootti akka sirna gadaatti seeratti goonee tumaa itti goonee tumaa sana akka irratti lallabanu akka tumaa sana immoo uummannis immoo kana beekee yakka irraa akka of qusatu yakka hambisuu fi barmaatilee miidhaa geessan hambisuudhaaf dhimma raawwatamee fi raawwannedha. Keessumattuu waa'ee ulfa baasuu daa'ima daanii gatuu waan wal qabatu kaastanii ture. Daa'ima uumanii garaadhaa baasuun aada maleedha. Deedeemmoo cubbuudha akka Oromootti illee namni dhalootaan balleessu namni kana godhee argame gumaa guutuu lubbuu guutuu akkaataa araddaa isaa yookaan tumaa araddaa isaati. Fakkeenya kan Booranaa akka Booranaatti, kan Gujii akka Gujiitti, kan Maccaa akka Maccaatti, kan Tuulamaa Komandoo, Fanqabloo akkasuma Oromoo raayyaa tuma sirna waliin qabna. Araddaa keenyaan immoo akkaataa ittiin naannoo bulchinu gargar ta'uu danda'a. Sanarraa ka'uunaan hunduu akkaataa aadaa naannoo isaatii, araddaa naannoo isaatii tarkaanfii barbaachisaa ta'e sana fudhachuu qaba. Tumaa sana hojiirra oolchuu qaba waan jedhudha murteessine. Dhalanii gatuun namummaa keessaa nama baasa waan ta'eef namni ilmoo ofii uumee ilmoo gatuu jechuun kunis duudhaa keenya kan cabsuu fi sirna keenya kan cabsu waan ta'eef kunis Oromoon ilmoo isaa irratti harreedha. Waan uumama hunda keessa harreetu ilmoo ishii jaalata. Sanarraa ka'uudhaan Oromoon ilmoo isaa irraa nafuu ilmoo isaa irraa jedheetidha amana waan ta'eef namni ilmoo gate jechuun of wallaale jechuudha. Namni kana jechuun namni kun gate jechuun nama daanii gatu jechuun ajjeesiidha. Waan yoo argamtes yoo lubbuun darbees yoo lubbuudhaan immoo argamtes gatamtee lubbuudhaan hafnaan walakkaa gumaa akka baasu gatamtee lubbuu dhabdeetti taanaan immoo lubbuu guutuu akka kaffaltu haadhi deessisu akka gumaa kana baastee safuu iddootti deebistu waan jedhu murteessine. Finfinneetti dhaabbileen 20,000tti dhiyaatan ulaagaa to'annoo balaa akka hin guunnee fi kan ulaagaa barbaachisaa guutan 42 qofa ta'u koomishiniin sodaa balaa beeksise. Damee ittisa balaa koomishinichaatti hoogganaa ittaanaa akka ta'an Yikkafalaw Walda Masqal dhimmicha irratti odeeffannoo dabalataa BBC'tti himeeru. Qorannichi hoteelonni, warshaalee, kusaaleen boba'aa, giddugaleeyyiin gabaa, mankuusaa fi dhaabbileen biroo ulaagaa ittisa balaa guutuu isaan ilaallata. Ammatti dhaabbileen danuun ulaagaa barbaachisuun guutan. Dhaabbanni keenya waggaa waggaan ulaagaa barbaachisu kanneen guutaniif ragaa ga'umsa isaanii mirkaneessuu kenna. Dhaabbilee hagamii akka qoratanii fi ulaagaa barbaachisu kanneen guutan hagam akka ta'es gaafatamanii akkas jedhan. Waggoota 5 darban qorannoo gaggeeffaman dhaabbileen 20,000 ta'an qoratamaniiru.
Barana qofaayyuu dhaabbilee 8,000tu qoratame. Isaan keessaa 42 qofaatu ulaagaa barbaachisuu guute. Akkasumas waraqaa ragaa argatte. Gamoowwan ulaagaa barbaachisaa ittisa balaa hin guutan jedhamanii qeeqaman keessatti dhaabbileen dhuunfaa fi mootummaa tajaajila kennan ni argamu. Gamoowwan kunneen ulaagaa to'annoo balaa guutuu dhabuun isaanii miidhaa hordofsiisus kaasaniiru. To'annoo balaa irratti hubannoon reefu cimaa jira. Ammas hubannoo gahaan hin jiru. Hubannoo sotoo qabaatanii kanneen eeggannoo gahaa hin goone jiru. Fakkeenyaaf hoteela tokkotti ibidda otoo qabatee meeshaalee ibidda ittiin dhaamsan yoo hin qabaanne hanga ogeeyyiin ibidda dhaamsan dhaqqabanitti wanta ittiin balaa kana to'atu hin qabu jechuudha. Meeshaalee barbaachisu yoo qabaate garuu ibiddi battaluma qabatetti otoo hin hammaatiin dhaamsuu ni danda'ama. Dhaabbileen yoo meeshaaleen balaan ibiddaa ittiin to'atamu hin guuttanne badiirraa oolchuun rakkisaadha. Kan biraa gamoowwan yeroo balaa mudate karaa ba'an yoo hin qabaanne yeroo balaan qaqqabe namoonni karaa keessaa baqatan hin qaban jechuudha. Wantoonni akkasii yoo hin guutamne namoonni gamoo akkasii keessa hojjetan balaaf saaxilamoodha. Balaan akkasii akka hin mudanne dhaabbanni keenya ni gorsa. Deeggarsa teeknikaas ni kennina. Dhaabbileen ulaagaa barbaachisan hanga guutanitti waraqaa ragaa ga'umsa isaanii mirkaneessu hin kenninu. Kana jechuun dhaabbileen 20,000 hundi meeshaalee ittisa balaa homaa hin qaban jechuu miti. Ulaagaa sadarkaa idil addunyaatti barbaachisu hin guutan jechuudha malee homaa hin qaban jechuu miti. Dhaabbilee ulaagaa ittisa balaa hin guunne irratti tarkaanfii fudhachaa jirtu jedhamanii kan gaafatamaniif akkas jedhan. Tarkaanfii nuti fudhannu tokkoffaa maallaqaan adabuudha. Bulchiinsi magaalichaa dambii to'annoo balaa raggaaseera. Akkaataa kanaan birrii 10,000 hanga 100,000tti akka dhaabbilee irratti hundoofnee adabuu akka dandeenyu dirqama qabna. Dhaabbata eeyyama daldalaa qabu yoo ta'e deddeebiin akka sirreeffamu gorfamee maallaqaanis adabamee yoo hin sirreeffamne qaamni eeyyama daldalaa kenneef akka irraa mulqu gochuu yookaan dhaabbaticha ulaagaa hin guunne qaamni seeraa akka saamsu seerri eeyyamu jira.